Shamarree daadhee qanaatee haati ishee fi obboleettiin ishee godina Wallagga Ba'aa aanaa Giddaa Ayyaanaarratti kan dhufte. Shamarree daadhii qanaatee guyyaa gaafa 29 ji'a 7ffaa bara 2014 keessaa naannoo sa'a 7 manuma keessa jiraannu keessatti owwallaalee kufuu koo qofan yaadadha jetti. Turtii daqiiqaa 30 booda xiqqoo qaamni koo of baraa yeroo dhufu qaamni koo hundi isaa ni rommaa ni hollata ture jechuun dubbatti. Dhukkubni kun na dhiisa jedhee waan yaadeef guyyaa sana manuma keessa bulee garuu na dhiisuu hin dandeenye. Natti cimaa waan deemeef guyyaa tokko bulee gara hospitaala Giddaa Ayyaanaatti maatiin koo yeroo na geessan. Turtii guyyaa 2 hospitaala Giddaa Ayyaanaa keessa ture. Dooktoriin waan hundumaa na ilaalee dhukkubni kee kun addaan nuuf hin baane. Kanaaf gara hospitaala Naqamteetti rifariisiniif barreessinaa achi geeffadhaa jechuun maatii isheetti yeroo himan. Isaanis gara hospitaala Naqamtee yeroo fidanii dhufan hospitaalli Naqamtees qorannoo jiru hundumaa godhamee fi homaa argamuu hin dandeenye. Firiin qorannoo godhamee waan hin argamneef garuu narvii ta'uu danda'a jennee waan shakkinuuf gara Finfinneetti rifarii isiniif barreessinaa daftee dooktarii narvii qorannoo taasisuuf argachuu qabdi. Ta'uu baannaan garuu guyyaa 3 yoo darbe ujummoon dhiiga ishee cufuu danda'a jechuun dooktarii yeroo itti dubbatu. Obboleettiin ishees abdii kutannaa keessa seenuun maaloo hanga dandeessan asumatti naaf yaalaa booda gara waldaa kiristaanaa ARARA Waaqayyoo addunyaatti geeffadhaa na gargaaraa jechuun dooktarii yeroo gaafattu. Inni kun ogummaa keenyaan waliin ilaallatu achi geeffachuu ni dandeessa. Inni dhimma amantiiti. Kan keenya immoo hojiidha. Filannoon kan keeti jechuun dooktarii yeroo itti dubbatu. Obboleettiin ishees hospitaala Naqamtee baastee gara waldaa kiristaanaa ARARA Waaqayyoo addunyaa fidattee yeroo dhuftu. Namni Waaqayyoo raajii MESERET TAYE kadhannaa isheef taasisaniin fayyisuun humna gooftaa keenyaa Iyesuus Kiristoos inni yeroo fi baasii tokko naman gaafanne fayyina battalaa ishee fayyisuun fayyisuu harka Waaqayyoo lafa kanarra jiruu fi guddummaa Waaqayyoo lafa kanarra jiruuf galata galchaa turaniiru. Galanni isaa walitti qabamee gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiif haa ta'u. Bira finta'u sichian kana boda sichian kana boda kesso koti sene ofina dunfatera kansan godhaatii nandan desisumi isarra dabae wa ejrenya ya mogati sadise Gammachu faragalfi iddo biraan barbaadu. Okay, maaltaate mucaasheen kun? Maqaan ishee daadhituu qanaatee jedhamti Giddaa Ayyaanaarraa riferii barreessanii dhufin. Kuftee mana keessatti kuftee gaafa kuftu immoo nollachiisee hospitaala geessanii hospitaala mudhii ol ture mamma guutummaadhaan ishee ta'ee nervii ta'ee jedhan. Nerviitti ta'e? Eeyyee. Yoom kuftee? Gaafa jimaataa. Jimaata darbee? Eeyyee. Har'a guyyaa meeqaffaadha kufte? Arfaffaa. Of wallaaltee ma kufte guutummaa maan. In kuftee gaafa chi kuftu gogogduu ishee jimaatiin argan ture gaafa isheen kufte nagarre turre achi gaafa ishee gogogduu ishee achi fuudhanii mana yaalaa geessan achi gaafa caalaa deemee hospitaalli Giddaa Ayyaanaa ammoo asitti jechuudha hospitaala Naqamteetti riferii caafanii deemuu hin dandeessu gabaabatti bakka baadhaa nam lamaan baanneef hin deddenayyuu deemuu hin dandeessu. Dear viewers, this sister was suffering of a nerve issue she developed after she failed since the last 4 days, and because of that she couldn't stand alone. And keep watching as man of God is going to minister here. Keep watching. This is how she came for the ministry, shaking like this because she developed a nerve issue and unable to stand alone unless she is assisted by her caregivers. And keep watching, for you shall be witness. Okay, collapse ta'e jechuudha. Now she's already collapsed. Meexamarra baasi fidi please. Keep watching as she is going to mount this Mount ARARA, Mount Mercy. Yoo gadhiiftan dandeessee na deemtu? Deemtu. Mee gadhiisa irraa siqaa. Keep watching. Irraa siqaan jedhe. She is even unable to stand alone. Keep watching how she is struggling to stand alone before the ministry. Maal keetu si raafamaa? Dhanna koo ol qabachuu hin danda'u. Ol qabachuu hin danda'u. Mee as gara kokottu? For she was sensing a muscle contraction to her body. Come on. Come on. And may you receive your own miracle right there. As you're watching to this miraculous program. Your demon spirit.
Afura keessaa sadii bakkeetti baase. Breathe out 3 times. Tokko. Sadhumaa. Sadhumaa. Nalaal. Okay, you are free. Now, man of God has declared her freedom, and she is making her first trial to walk alone. Keep watching. Keep watching. This is her first trial to walk alone. Come on, come on. Amma sirriitti deemta. Man of God is encouraging her to walk straight, perfecting her healing. And keep watching, for you shall be witness to the healing power of God. And may you receive your miracle right there. For the distance will never barrier to the healing power of God. You are free. Amen. You are free. Amen. Cut. Deemi bakka. Walk straight now. Beyond imagination. Blessed be the name of the Lord. Bilisa bachi ajajera. Be set free. Bilisa bachi ajajera. Set free. Bilisa bachi ajajera. Set free. Bilisa ba. Keep watching. They are unable to believe to the miracle. Wow. She has. Nalal. Katara deemi. Now keep watching. Hiyyuudhaan ulfina gargarii jenne gooftaadhaaf. Keep watching. Blessed be the name of the Lord. Waaqa taaf galata fiduu kan danda'u. Can somebody praise the Lord? Katara deemi. Walk straight. Hai. I sustain myself. Kot gargo. Maaltu si keessa deeme am? She is even with the IV. Ofuma wallahi. Qabi. Hai, dol jadi garwa. Okay. Nalal. Naga katara deemi, you are free. You forchu kan nanno goofticha. Ulfina ilillee. Waaqa waaqotaaf iyyuu forchu kan danda'u. Ilillee jabaa gooftaadhaaf. Bilisa baa kana mattan. Lara labos, hendera ya labos. Here is her mother celebrating the Ada. restoration of her Yeah, Ada. daughter. Keep watching. Iga Yesus infuramera salbina kakosa tambise harki madae la faise Amen. Gochana kake nure wagni kambiran wana tigochunda lenye me matujira hoti darka ke na libe mani akisa sabadu kumani na paste bilisa ambilisa Afurri seexanni biyya lafaa kanatti baafatee qaama kee ajjeese du'eera si keessa. Du'eera. Harka keessa walitti rukutaa simadhaani. Maqaan koo Daadhii Qanaateen jedhama. Kan irraa dhufe anaa giddaa ayyaanaadha. Isheen na bukkee dhaabbattu kun haadha koodha. Isheen garasii immoo obboleettii koodha. Kanan dhugaa ba'u waa Waaqayyo waan godhe waan guddaadha. Innis dhibee guddaarraa na fayyisee guyyaa tokko ji'a torbaffaa keessa gaafa bultii 29 mana keessa deemu sa'aatii akkabaabii torba of wallaaleen kufe lafa sanatti lafaan na mareecha.
Achi akkan ta'e hin beekoo sa'aatii sanatti of baruu hin dandeenye akka sa'aatii walakkaa ture of hin bare gaafan of baru dhanni koolii kun baay'ee hollataa irroomma ture. Achi narraa galadheenan dhiisee gaaficha bullee gaafa qidaameetti gaafa bari'u immoo waan tokko fooyyee dhabnaan mana gara yaalaa na fuudhanii deemanii achiis immoo waa hundaa ilaalanii nunoo kana waan tokko gochuu hin dandeenyu hin argine nu galuu hin dandeenye gara Naqqamteetti hospitaala Naqqamteetti fudhadhaa deemaa naan amma dandeenyu immoo isin yaallaa fudhattanii deemtu garuu naan ishedhanii as na fidanii guyyaa lamachi na bushanii asittis waan hundaa ilaalanii gara Addis Ababaa deemtu malee kuni nutti waayuu nutti fakkaataan jiru fudhattanii otuu deemtan isin wayyaa edanii obboleettiin koo lakki amma dandeessan asitti nu yaalaa boorganama immoo fudhadheen ol gara ol daraaraa deemaa itti isuma qabanii as na fidan hawwasicha deemuu hin danda'u waan tokko gochuu hin danda'u ture isas dhufne immoo naa kadhatanii Nalal. Okay, you are free. Okay. Okay. hawwasichuma daqiiqaa keessatti hin fayyee waaqayyoon naa galateeffadhaa sabni waaqayyo. Galata jabaafinna sabni. Meegaa obboleettiin kee akkamitti akka dhukkubsachaa turteef akkamitti akka gargaaraa turtan maal gochuu akka hin dandeenye ibsi. Tole ani maqaan koo Dabalee Qanaateen jedhama. Kan nuti dhufne akkuma isheen dubbatte aanaa giddaa ayyaanarraati. Obboleettiin koo kuni torban jimaata darbee manuma keessa otoo deemtuutu lafaan maramtee kufte. Ani bukkeen turre akkasnaan jedhanii achi gaafa kuftee jettu daqiiqaa muraasa achi turteetu ka'uuf yaalii gootee achi gaafa ka'uuf jettu of dadhabdee ka'uu dadhabde. Achi amma turtu achi turtee utuma mana keessa deemanii obboleettiin koo tokko argite gaafa argitu maal taate jettee kaasuudhaaf gaafa yaaltu of danda'an jirtu. Isumayyuu suuteette gaafa isheen keessa taa'umsarra keessu mudhii ishee gadi nagaa fakkaata mudhii ishee ol garuu baay'ee room'a ture of hin dandeessu cirasa. Achiiti guyyaa sana maal kun jedhaniituma obsanii bulanii ganama isaa somaa fooyyee dhabnaan gara hospitaala giddaa ayyaanaa fuudhanii deemani. Achi gaafa fuudhanii deemanii hospitaalli giddaa ayyaanaa yaalii barbaachisu godhanii ilaalanii homaa waamti nutti mul'ataa jiru hin jiru narviitti ta'uu waan danda'uu fi fudhatanii gara Naqamtee geessuu isinirra jiraataa jedhan. Achiiti garuu amma dandeenyu immoo yaalii isinii goona jedhanii guyyaa lama hospitaala ciibsanii achiin booddee hospitaala ciibsanii gaafa sadaffaa immoo bakka hin dandeenye waan ta'eef rifeerii isinii barreessinaa jedhan. Haa ta'u jedhanii rifeerii barreessanii gara kootti ergan ani immoo fuudheetan dhufee gara hospitaala Naqamtee geesse gaafan geessu atattamaan isaanis ilaalanii maal kun dhukkubni akkasii maalidha jedhanii yaalis geggeessanii waan tokko iyyuu irratti arguu dadhaban. Achumaan garuu mee inni ilaallaa asitti garuu waan fayyitu nutti hin fakkaatu daftanii utuu gara Addis Ababaa geeffattanii isinii wayyaa dooktara narvii ilaalu daftee argachuu qabdi. Daftee argachuu hin dandeessu taanaan immoo deemee amma guyyaa sadiitti turteennaan iyyuu tubboo ishee cufuu danda'a waan ta'eef irra tursuun sirrii miti jedhanii achumaan glukoosii tokko laatanii fi sa'aatii sanatti fixxee glukoosii tokko marfees daddabalata lallaatanii fi innaan isaan booddee dooktarii anoo waldaa araaraan geeffadhaa na gargaaraa na baasaan jedheen innaan inni kun ogummaa keenya wajjin waliin ilaallatu. Achi geeffachuu dandeessa inni dhimma amantiidhaan nuti kan keenya immoo hojiidha waan ta'eef naan jedhan innaan maaloo na gargaara yoo isheen fayyuu baattes deebiseen fidaanoo jedheetan karadhe achi keessaa inni tokko rakkoon qabu geeffadhuuti dosee ishee fuudhee iddoo tokko siin kaa'a achi booddee yoo isheen fayyuu baatte deebistee fiddaanaan jedhe tole jedheetan irraatii glukoosii sana harka isheerraa naa baasanii marfee harka isheerratti dhiisaniitu. Fudhadheen galee gara mana fudhadhee galee bullee alkansaa fudhadheen dhufe jechuudha gara kan fudhadhee gaafan dhufu akkuma carraa ta'e waaqayyos nu gargaare toora kadhannaarra galle gaafa toora kadhannaarra gallu obboleettii koo fi kadhannaan ta'e raajii MESERET waaqayyoon nuuf kadhatanii Yoo gadhiiftan dandeessee na deemtu? Deemtu. Mee gadhiisa irraa siqaa. Irraa siqaan jedhe. Maal keetu si raafamaa?
Dhanna koo tol qabachuu hin danda'u. wal qabachuu hin danda'u. Mee as gara kokottu. For she was sensing a muscle contraction to her body. Come on, come on. Come on. Kottu as gara. And he received the warming lights. Out! And watching this miraculous program. Your demon spirit. Afura keessaa sadii bakkeetti baase. Tokko. Sadhumaa. Sadhumaa. Na laala. Okay, you are free. Okay. Bilisabba chiadadera. Bilisabba. Larra la baba sendra la yala la bo sendra la yala la bas. Ulfina gargarii jenna gooftaadhaaf. Obboleettiin koo battalatti fayyitee fayyina tattamaatu nuuf ta'e maaloo sabni waaqayyoon nu galateeffadha. Iyyaa fooricaa gooftaaf galata jabaa fida. Dura yeroo dhukkubsattu waan tokko yoo hin dandeessu mana fincaanii nama lamaan qabne kan geessinu uffata mataasaa ofii keenyatti uwwisnaatti ciruma isheeyyuu kan of danda'a jedhame yaadamu harka ishee kanaa ol qofa malee kaan hundumti isaa inuma mormaa jechuudha waan tokko iyyuu of hin dandeessu. Waan hunduma qabne nuti itti hojjechiisa jechuudha. Asitti illee akkuma agartan kophee mataasaa illee nuti itti kaa'uu isaa nutirraa baasaa of hin dandeessu. As gaafa dhufte as argitaniittu nama lamaani kan isheen baatamtee yookiin qabamtee dhufte waaqayyoon nu galateeffadha maaloo. Gaafa gallummoo of dandeessee ofii isheetii amma feermaataa geenyutti sofuma ishee luka isheetiin deemtee iddoo bajaajii geesse amma irratti waan tokkoyyuu dhibeen irratti hin argamne of dandeesseetti waaqayyoon nuuf galateeffadha. Galata jabaa fidna waaqayyoof. Achiiti bilbila kolaadheefin ture doktara sanaaf naa bilbilee osoo manu waldaa kana jirru yeroo sana kadhannaan nuuf hin taane ture masmararra galtee jirti malee. Akkami mucaa sana deebistamoo achumaan bistaanaan jedhe naan qoy toora kadhannaarra naa galteetti boodan si bilbila jedhee tan cufe innaa sana booddee toora kadhannaarra gaafa galtu gaafa isheen fayyitu nan bilbilee obboleettiin koo fayyiteetti nan fidamoo nan dhiisan jedheen isti fidimee in ilaalla marfee harka isheerraa sin baasnaaf naan jedhan achii fuudhee gaafan deemu isaanoo baay'ee dinqisiifatanii meerree ishee kamidha jedhanii naan ishee kana moo isheen kaleessa baatamtee dhufte naan jedhan. Hallelujah, hallelujah. Yesus Kristos gooftaa bara baraadha. Innaan iyyeen ishee kana dhannaan meesti deemi meesii ilaalla jedhan olii gad deemtee itti agarsiistee baay'ee dinqisiifatanii ay doktorri tokko kan waldaa masanokki raajii MESERETiin kan namanne jira qoy dhaqee barbaadee fideen agarsiisanaan jedhe doktorri tokko achi dhaqee barbaade doktora sanallee argachuu hin dandeenye achittillee isaanillee baay'ee dinqisiifatanii waaqayyo waan guddaa nuuf hojjete yaa saba waaqayyo ol ka'aa waaqayyoon nu galateeffadha. Iyyaa fooricaa gooftaa jabaa kanaaf galata jabaa. Noora sabni kabajamaa. Meegaa mamma sini yeroo mucaan keessan dhukkubsatte gadditanii turtanii mucaan kun jalaa miidhamteettanii mee yeroo sana gadda akkamii isinitti dhaga'ama har'a immoo gammachuu akkamii isinitti dhaga'ama? Gadda waan guddaan natti dhaga'ama ture waa isheen dhukkubsatte baay'ee leeyya'ee na'ee sodaadheen ture. Amma immoo galata waaqayyaa ta'u waaqayyo keeka qaba kaayyoo qaba waan ittiin nama barbaadus qaba. Waaqa godhe malee nak godhe mini amma immoo gammachuu guddaa natti dhaga'ama galata waaqayyaa ta'u gooftaan koo dachaa galateeffama. Galata jabaa fidaa waaqayyoof dabalaate. Egaa gaaficha sanaa dhandhi kee kun irra qomaa har'a garuu gooftaan birmaduu si baasee akka garaa kee deemtaa akka garaa kee hojjettaa mee asirra olii gadi deddeebiiti sabni kun laalee gooftaaf galataa fidu. Naafayyee miilli konni naafatee naannolee bolladinni koo anaaf qotee ayyeesuusi waammatee argatee galateeffadhumaaf teessa callistee kan yesuusi waammatee argatee
galateeffadhu maaf teessa calliste naafayyee miilli konni naafate naannolee bolla dinni koo anaaf qote kan Yesuus waan irraa argatte galateeffadhu maaf teessa caljette kan akka koo Yesuus waan irraa argatte galateeffadhu maaf teessa calliste naafayyee miilli konni naafate naannolee bolla dinni koo anaaf qote kan akka koo Yesuus waan irraa argatte galateeffadhu maaf teessa caljette. Dabala iyyaa fooricaa gooftaa qabaa. Hallelujah. እህታችን ዳዲ ቀናቴ እህቷ ደበሌ ቀናቴና እናታቸው ከምስራቅ ወለጋ ዞን ከጊዳ አያና ነው የመጡት። እህታችን ዳዲ በ37ኛ ወር 2014 ዓመተ ምህረት ቤት ውስጥ ትወድቃለች። ከወደቀችበት መነሳት አልቻለችም። ከዛ በኋላ ቤተሰብ ከወደቀችበት አነሷት። የዛኔ እሷ መናገር አትችልም፣ ሰውነቷ መቆጣጠር አትችልም፣ መሄድ አትችልም፣ ሰውነቷ በጣም ይንቀጠቀጣል። አድሮ ወደ ጊዳ አያና ሆስፒታል ወሰዱ። እዛ በሽታዋ አይታወቅም ብለው በአስቸኳይ ወደ ነቀምቴ ሆስፒታል ነው ሪፈር የጻፉላት። ነቀምቴ ሆስፒታል ከደረሰች በኋላ አዩት። በኋላ ይህ በጣም አስቸጋሪ ነው፣ በአስቸኳይ ወደ ፍንፍኔ የነርቭ ስፔሻሊስት ሳትቆይ መሄድ አለባት፣ ምናልባት ከቆየች ደግሞ ቱቦዋንም ዘግቶ እሷ በህይወት ላትኖር ትችላለች ብለው በአስቸኳይ እንድትሄድ ነበር እነሱ የወሰኑት። አሁን እህቷ እንደመሰከረችው ወደ ወልዳ አራራ ለማምጣት ብለው ፍቃድ ትጠይቃለች ዶክተሩን። አንዱ ዶክተር እኛ እንደ ሙያችን አይሆንም፣ እዛ እንድትሄድ አንፈቅድም አሉ። አንዱ ዶክተር ግን ሂዱ፣ እኔ መዝገቧን አንድ ቦታ አስቀምጥላታለሁ፣ ካልዳነች ተመልሳ ትምጣ፣ ከዳነች ደግሞ ችግር የለም ብለው ሲፈቅዱላቸው ይዟት መጡ። ሲመጡ አሁን በቪዲዮ ላይ ባየነው መልኩ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታዬ ጸለዩላት። የዛኔ ምንም መሄድ አትችልም፣ መንቀሳቀስ አትችልም፣ በሐኪም ቤትም አልታወቀም። ከጸለዩላት በኋላ አሁን ባየነው መልኩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስም በቅጽበት አድኗት የዛኑ ጊዜ መሮጥ ነው የቻለችው። እዚሁ እህቷ አምጥታት እያለች አንዱ ዶክተር ይደውልላታል። የጸሎት መስመር ላይ እየተጠባበቀች ነው ብላ ነገረችው። ከዳነች በኋላ ደግሞ ሲደውልላት አሁን ድናለች ብላ ነገረችው። እጇ ላይ ያለውን መርፌ እናወጣላታለንና መልሰሽ አምጪያት አሉ። ተመልሰው ከወሰዱ በኋላ ያ ዶክተር አይቷት እንዴት ነው የዳነች ብሎ በጣም ነው የተደነቀው። የነቢይ መሰረት ታዬን ማለት በመንፈስ ቅዱስ እሳቸው የሚሰሩትን የማመን ሌላ ዶክተር አለ፣ ከሌላ ክፍል እጠራዋለሁ ብለው ሂደው ነበር። ለጊዜው አላገኙም። በዚህ አይነት ሁኔታ እግዚአብሔር በሚያስደንቅ አይነት ሁኔታ እሷን ከበሽታ ፈውሷት፣ እግዚአብሔር ግን ፈጣሪ ከሁሉ በላይ እንደሆነ አስመስክረዋል። እኛም ለዚህ ሁሉ ለእግዚአብሔር ለመንፈስ ቅዱስ ክብር እንሰጣለን።